Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Jirra jirtu akkam jirtu nagaadhaa fayyaadhaa jirtu maaloo baga jiraattan. Barreeffama kanan fuddee dhufe barreeffama ustaaza walii fuula feesbuukaa isaanii irratti maxxansan. Namni waan miidiyaa kanaa waan keessumaa waan tiiktookaa kanaa namni beeku muraasa. Keessumaa namoota ani famasiidhaa, ani tiiktookeraa, ani akkanaa jedhanii namoota sharbashara uumaa hin beekne miliyoonaa walitti qabatanii miliyoona lakkaatanii harka rukuchiifatan. Namoonni an tiiktookera jedhanii amantii keessa seenanii diinii keessa seenanii akka gaazexeessaatti namoota bebbeekaa ilmi irraa islaamummaa irraa beekan walitti fidanii wal lolchiisaa oolanii fi akkasuma islaamummaa xiqqeessaa oolan hedduutu jiru. Isaan yaaddi isaanii islaamummaa xiqqeessuu miti. Akka itti tiiktooka guddifataniif akka itti beekamtii argatan barbaadu. Islaamummaan fokkatee xiqqaatee isaaniif dhimma miti. Islaamummaan salaatuudhaaf soomuu qofas miti. Namni tokko salaatee masoomanee maani maqaan koo Muhammad Abdallaadha jedhee machas bahee tiiktooka banatee yoo waan hin beekne keessa seenee sheekolii walitti fidee sheekolii kana gidduutti mashaakilaa fi maali mujaadalaa akka isaan godhanii wal lolan, wal jibban, wal xiqqeessan namoonni gahee taphachaa jiran namootaan tiiktookera ofiin jedhanidha. Fakkeenyaaf barreeffama kana barreeffama ustaazii awwal barreessan yookaan isaanirra beekee isaanirra muuxannoo qabaadhee isaan gorsoo osoo hin taane sheekoliin keenya namoonni akka ustaaz awwal fa'a, ustaaz faraan fa'a, ilaa agaa amzaa, ustaaz amzaa, shee jaabir fa'a. Namoota an tiiktookera jedhanii mana banatanii gaaffii hin taane namoota gaggaafatan jala maal hojjetu hin dhaqina. Mana qabduu akkaawuntii qabduu achi jala ofii banadhaatii barsiisa. Walitti qabaa sheekolii ta'ee jechuudha tiiktookiin asirraa. Namni inni umurii isaa guutuu maqaa man kaasa gaa. Fakkeenyaaf amma asirratti maqaa barreeffamee jira Mubaarik Musammaa. Eessaa Mubaarik Musammaa dhufee walitti qabaa sheekolii ta'ee sheekolii intervii godha. Fakkeenyaaf gaazexeessaan islaamaa tokko intervii gochuudhaaf sheeka tokko, aalima tokko, beekaa islaamaa tokko intervii gochuudhaaf hundee islaamummaa sanarraa beekuu qaba. Shari'aa islaamaa beekuu qaba. Waan gaafatu sana akka itti gaafatu beekuu qaba. Namni tokko ahkaama irratti sheekaaf sheekni ahkaama irratti duruma wal dhaba haaraa miti. Garuu waliin jibban. Jara kana ahkaama isaan irratti wal dhaban kana gaafachuudhaaf shari'aa islaamaa beekuu qaba. Nama erga gaafa dhalatee waggaa 15 salaata jalqabeeti innaa xaynaa qofaan salaatu akkamitti hin dhattanii walitti qabaa keessan ta'ee koree boordii walitti qabaa mashaayikota tiiktookii ta'ee akkamitti sheekolii gaaffii gaafatee akka namoonni waa baru akka namoonni waa baratan gochuu danda'a. Hin danda'u. An jibba isaaf miti. Bakka akkasii kanatti mashaayikatti xiqqaataa islaamummaatu xiqqaataa ni fokkata jechuudha. Ni fokkata. Waan nurraa deemu beekuu qabna. Waan nurraa deemu beekuu qabna. Amma fakkeenyaaf Mubaarik irraa waan deemu namoota gargaaruu, namootaaf sagalee ta'uu, hawaasa tajaajiluu waan akkanaa fa'itu isarraa deema. Wanti amma inni dipaartimentii isaa fiildii isaa malee keessa seene kun islaamummaa xiqqeessaa waan faayidaa qabu takka hin qabu jechuudha. Namoota akkasiifaa jala dhaqanii gaafa achi jalatti haaranii walitti mufatan kunoo akka kanatti barreessanii fidan amma ustaaz awwal. Mubaarik har'a yoo ustaaz awwalii fi ustaaz faraaniin afeeree waliin haasofsiise borimmoo bashaariin faa fidaa jechuudha. Namicha isa waa'ee sagaagalummaa haasa'u sana. Namicha isa waa'ee zinaa haasa'u. Waa'ee mazinaati malee sagaagalummaa wanti akkanatti ol ba'anii waan akkanaa fa'a irraa bok jedhanii dubbachaa ooluun ilmiis miti, islaamummaas miti, qajeelfama aadaaf duudhaa keessa illee hin jiru. Namoota akkasii immoo fidee immoo wajjin kolfee islaamummaa xiqqeessaa oola. Borimmoo kan biraa fida. Borimmoo eenyu ustaaz Ahmadii yookiis sheeka kan biraa fida. Mujaadalaa wal gochisiisaa. Achitti immoo warri amantaa biraa qaban
islaamummaan akkasitti wal nama lolchiisaayi sheekoliin akkasitti wal loluu isaan walii galaan jiranii karaa saaquudhaa jechuudha. Ila ammuman isinitti maddan akka beekumsa kootiittis haa ta'u akka wallaalummaa kootiittis haa ta'u namoota akka ustaaz awwal faa namoota gurguddaa jechuudha. An ustaaz awwaliin aalima guddaattiin beeka akkasittan fudhalleedha. Maaliif irra dibaas hin qabu aalima guddaadha. Aalima nama beekumsa qabu nama fahamii qabu nama hikmaa qabu naman fakkeenya godhadheellee deemudha. Fakkeenya kooti moodela kooti jechuudha. Moodela kooti akka islaamummaatti moodelli koo garuu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akkamman miidiyaa kanarra taa'ee ilaalu immoo namoonni akka ustaas Faraan fa'a anaaf moodela naa ta'u. Kanaafuu hin naqinaa wanti isin geesse hin jiru hin naqinaa. Namichi hojii nurraa dhaabbadhu sheekolii walitti qabdee wal lolchiisiniiti. Hojii mataa keetii hojjedhu hojii waan hojjechuu dandeessu. Mana bantee sheekolii walitti qabdee nuun arrabsiisin. Waan akkanaa kana dhiisa. Tiiktookii akka feetetti guddifadhu akkaawuntii kee akka feetetti guddifachuu dandeessa. Ajandaa biraa uummachuu dandeessa. Islaamummaa irratti amantaa irratti sheekolii irratti ajandaan uummatin. Aalimman irratti ajandaan uummatin. Ustaas Faraan fa'a ummata amantaa kiristaanaa jiin mujaadalaa wal godhaa ooluu ilmii ahkaama akkasuma shari'aa islaamaa barsiisaa ooluu bakka kanatti immoo kan argamee gaaffii gaafatee hawaasaaf akka inni galu godhutti nama islaamummaa beeku nama ilmii islaamaa beekuudha. Kanaafuu mubaarak faa isin ilmii islaamaan beektanii hin baranne barachuufis fedhii isaan qabdanii abdii isaas hin qabdanii waanuma ammatti jirtan kana hojjedhaan isinin jechuu barbaade isatu isinirraa deema. Galatooma hin mufatinaa immoo hin aarinaa gaafa namni maqaa namaa kaasee dogoggora namatti himu namoonni keenya hanqina beekumsaas qabu waan ta'eef hanqina aqliillee qabu waan ta'eef ammu makaanii eele sibiilaa ta'anii boba'u. Kanaafuu hin aarinaa sheer godha koppiliinkiillee godha.